Nyaata na yaada haarawaa fi bifa haaraan oomishuuf maaltu nurraa eegama? Milkaa'inaa fi gara fuulduraatti akka ceenu maaltu nu barbaachisa? Wantoota hedduun addunyaa kanarratti dabarsinu keessaa wanni haalaaf amalaa fi bifa keenya bareechisummaa inni taa'aa. Milkaa'inni jireenya keenyaatiif karooraa fi kaayoodhaan yoo hojjenne bakka guddaa kenna. Namni kaayoo qabu waan fedhe iyyuu hojjetee galmaan ni gaha. Garuu namni karoorsee itti yaadee yaada isaanii qopheessee lafa kaa'e yoo ittiin hojjenne bu'aan hin jiru. Akkuma karoorsitu akkuma yaaddu gochaanis waan sirraa eegamu agarsiisiitii as geessi. Wanti ati gochaan hojjette kamuu faayidaa qaba. Wanti garuu afaan hojjette nama aaqilaaf afaan ati hojjette sanarraa dafee hojjechuu ni danda'a. Garuu ati jijjiiramuu hin dandeenye. Afaan qofaan haasa'uun faayidaa takka hin qabu. Kanaafuu haa hojjennu, haa olkaanu, haa waa qabannu. Nuti addunyaa kanarra waa hedduuf dhufne, waa hedduu garsiisuudhaaf dhufne. Dachiintu waan nurraa barbaaddu, uummanni keenya waan nurraa barbaaddu, nutillee dachii kanarraa waa barbaadna. Kanaafuu bifaa fi seeraan hojjennee waliin deemnee galma haa geenyu isiniin jedha. Har'aan tana kaayoon keenyaa fi wanti nu qabannee dhufne waa hedduudha. Waan kanarraa waa wajjin ilaallu ta'a. Akkuma isinuu beektan jireenyi biyya lafaa kun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee nama rakkisa. Baay'ee namatti ulfaataa gufuu namatti ta'a. Kanaafuu nuti waan nu barbaachisu itti yaadnee haa galmaan geenyu isiniin jedha.